አንዱ ዓለሚን ጃለችው ደንዴኝ በለሰረ ዮቴ ነመጃልአኑስ ዮበለሰ ተጋፈተው ተረጀ Hakisa harkisa qulqullu dhatanan dhuguma akka Facebook irratti haasawamu kana ishee kunuunse ishee jiraachise ishee qanansise jiraate ofii ishee mo'atu qananii kana hunda keessa jirtu ofii ishee darbamte fooqi shanaffaa irraa duute taanaan waaqayyo Masarat Dhaabaat biraan nagaa Masarat Dhaabaa dhaggeeffadhu deemiti yoo barbaadde Joonii Maanyaatti heeru achi sabboonummaa kamii kan Andu alam akan naftanya fira godhatte andu alam irratti naftanya wajjiniin olola irratti oofu jirtu Yoonii Maanyaa Hacaaluu Hundeessaa ajjeesise Hacaaluu Hundeessaa Yoonii Maanyaa ajjeese taa'etti fokkoraa ture jettanii haasaa jiru. Baga gammaddan baga gammanne waaw waan hedduu nama gammachiisu. Egaa qananii addunyaa yoom duute akkamitti duute eenyu ajjeese haja'u mallattoo gaafii ta'e qofa namoota baay'ee mataa nyaachaa kaanis garaa ho'isaa turuun isaanii yaadatama. Ole bule turus dhugan niba iri dhangalee bilaash lamatti nafu abbaan dhiigaa rabbi waan ta'eef rabbiin dhugaasii dhiigasii baasee jiram. Baga gammaddan baga gammanne warri dhugaa nama kanaa barbaaduudhaaf laffaa jooraa turtan hundi keessanuu jecha viidiyoo kana laayik sheer godhaaf faccaasaa waliin ga'a. Egaa qananii addunyaa eenyu ajjeese haja'u namuu gaafii ta'e namuu mataa nyaachaa kaanis mataa garaa ho'isaa amma immoo qananii addunyaa eenyu akka ajjeese beekamee jira dhagahamee jira kanaafis ragaan guutuun jira warri dhugaa sanbaastanis galatooma warri dhugaa kanaaf laffaa turtanis galatooma isiniin jecha dhugaa kana eenyu ajjeese haja'u sirritti ragaa wajjin wali qabnee isinii fidaa jirra qophaa'aa nu eeggadhaa dhugaan namaa kabajee rabbiin ni baasa isiniin jennaa galatooma laayik sheer godhaa guutuun keessan yoo dhugumatti qananii addunyaa jaalatte yoo dhugumatti nama du'e jaalatte yoo dhugumatti dhiiga namaa kan dhangala'eef gadditi qollee naasuun si dagame laayik sheer godhee facaasi dhugaa obboleettenyaa qabannee ni dhufna nageet አንዱ ዓለሚን ጃለችው ደንዴኝ በለሰረ ዮቴ ነመጃልአኑስ ዮበለሰ ተጋፈተው ተረጀ ከነስ kan goonu baay'ee haqa duwwaa jennee miti mucaa kanaafis yaaduun nurra jira yookaan immoo yaaduun nurra jira gaafan siin jedhu jaallachuutu nurra jira utuma jaallannu akka itti gaafatamu goona malee jibbaan akka itti gaafatamu goona miti yookaan immoo itti gaafatamummaan hajiraatu kan jennu miira jibbaatiin miti motivated wanti ittiin taanu jibbatamuu qabu lamaan isaanii jaalala argisiisuun dirqama lamaan isaaniitii fi favor gochuun nurra hin jiru Allah hakisa harkisa qulqullu dhatanan dhuguma akka Facebook irratti haasawamu kana ishee kunuunse ishee jiraachise ishee qanansise jiraate ofii ishee mo'atu qananii kana hunda keessa jirtu ofii ishee darbamte fooqi shanaffaa irraa duute taanaan waaqayyo lubbuu ishee amaadhusas rabbi bilisaa baasu dhageessanii kan kanarraa hafe garuu dhuguma intalli kunii halkan sana maal tukkas godhe maal taateeti namni birthday kabajaa ture namni nagaa qabu by the way dafeelle post ngoone yoo laaltanii jiraattan namni nagaan jiraatu namni gammachuu qabu namni yeroo hunda kolfu TikTok irra namni sirbu akkamitti fooqi shanaffaa irraa ofiisaa poolisiin qoratu kun hojii poolisiiti sini galee haadha kiyyees otoo taate fira kiyyees dhala kiyyees otoo taate seeraan ala taanaan kanuman jedha sini galee haqa dabseen beeku soba haaseen beeku kasaarees hin beeku wanti narra gahees hin jiru ani immoo fakkeenya dhalootaa ta'uun barbaada fakkeenya dubartoota jabaa ta'anii ta'uun barbaada. Yoonii Maanyaa Hacaaluu Hundeessaa ajjeesise Hacaaluu Hundeessaa Yoonii Maanyaa ajjeese taa'etti fokkoraa ture jettanii haasaa jiru. Shorti miimoroon anaan illee Yoonii Maanyaa birana keessanii garna galabbataa jirtu miti garwaan xinnoo tokko waan sin irraanfattanii wayii akka isin yaadattan sin taasisa rabbii fedhaan dhaggeeffadhaa rakkoon tokko hin jiru bakka dhugaan jirtu hin hadhooti utuma sitti hadhootu giddii malqimsita malee wanta ati gootu hin jiru si galee garuu shenfama si taates shenfama si hin taanes dhugaa jirtu tokko sitti hima warri Hacaaluu Hundeessaa jaallattan sinitti fakkaatee sobdanii maqaa Hacaaluu Hundeessaan daldaltan Yoonii Maanyaa kaleessa nama biltsiginnaa deeggare fakkaatee Ameerikaarraa Finfinnee galee mongalle galee ture mongalle galeeoo siree eenyurra ciisaa ture ililli hoteela Oromoo hoteela beekamaa aftanii fi minxaafii diimaa aftanii fi ushushushushu ettanii nama Hacaaluu ajjeesise dhagaa miti namichi kun aftanii faana nyaatanii qurxii nyaachistanii cororsaa nyaachistanii obaastanii ciibsitanii siree keessanirra nama mucaa keessan ajjeese nama Hacaaluu Hundeessaa ajjeesettanii fokkortanii ciibsitanii har'ammoonni deebi'ee
Ameerikaa galee fitiinni qaranii fi hakennamu jedhee jaanni qaranii faasa'u immoo irraa haasoftu. Sinoo warra gumaa baasu. Sinoo zawaa nama fira kee finna kee ajjeese tokko quuqamu sinoo gaafanni Hacaaluu ajjeesisee dhufee siree keerra ciisaa ture. Maachitti hin dubbanne. Maachitti waa tokko hin jenne. Maal hojii marree deemtee harka hin dubbanne. Silaa laphee qabaattee garaa qabaattee waa sagootaa miti. Miidiyaa irra teessanii alba'uu fi afaan hin diddigummaa inni furmaannisa. Natti maame. Inni irraanfattanii ani inni irraanfadhu baay'isee. Inni irraanfadhu. Qasmiin kee akka cabuttiin sittaasaa beeki gaafan sittaasa'u. Akka sammuun kee ol hin jennetti donqoroota maayimoota ta'uu keessan isinitti maa beeki. Nama Hacaaluu Hundeessaa ajjeesise inni isa faana fiigdanii fitii Oromoof hin gaafatiin haqqamaadhaamu. Jennanni Finfinnee dhufee Hacaaluu Hundeessaa ija keenya ajjeeseera jettanii isaarra fokkortan. Ajjeese immoo Oromoof araarame fakkaateen nanni dhufee araarasaa fudhattanii akka Hacaaluu Hundeessaa ajjeese irraanfattanii har'a immoo nanni achi taa'e immoo afaan isaan diddigu immoo akka inni kana dura Hacaaluu Hundeessaa ajjeessaa turetti akka Hacaaluu Hundeessaa galaafatetti inni sila sirra taatanii albaatanii kaleessa gaafanni gale maa gumaa Hacaaluun gaafanne maa niisisne maa waa tokko hin goone deebii qabdu kana fama sochi deebii qabdu beekamtoonni TikTok irra yooniin akkasidha jettani warri har'a yooniif deebii deebisaa jirtan. Deebii qabdaan deebisime kanaaf. Kanasin. Masarat dhaabaat biraan nagaa. Masarat dhaabaa dhaggeeffadhu. Deemiiti yoo barbaadde joonii maanyaatti heeru. Ati sabboonummaa kamii kan Andu'aalam akka nafxanyaa fira godhattee Andu'aalam irratti nafxanyaa wajjiniin olola irratti oofuu jirtu. Qananii silaa taates qananii akkanumatti olola irratti oofta. Wanti ati godhu jirtu guutuun jibbaa kan kee ka dhugaa mirkaneessaan mul'isaa jirta. Dhaggeeffadhu naa jala mureessitti hima. Foloorsii waan sayin beekamtiin beekumsan taatu silaa beekumsa taate arra Andu'aalam obboleessa keeti. Arra qananiin obboleettiiteeti. Tan nurraa duutees obboleettiiteenya. Kan amma nurraa shakkamee hiraaraa jirus obboleessa keenya. Mee ati ayliitamiin yaada kamiin beekumsa kamiin cimina kamiin akka nama qananiidhaa dhimmamuu goote akka Andu'aalam du'u akka inni zeeroo tahee badutti irratti hojjechuu jirtaa bar. Mee tana yeroo jennu jechi yoonii maanyaa jechuu jiruu fi kaati jechuu jirtu nu garaagarummaa hin qabu. Because akka Oromoodhaa hadoodaan jirra nutti mul'isa. Silaa hadoochuu qabaatte dhiiga ilkee garii liqimsanii garii tufanii. Waan kana Masarat dhaabaa qabrii danteetti hin dhabdu maaliin ati Andu'aalam irratti mirkaneessuudhaaf Amaarota wajjin akkana wit jetta. Arra qananiin dachii keessaa baateen dubbattu jechuudhaaf mucaan hidhaa jira gabbee peejii irratti hin dubbatu viidiyoo naasaa waa barreessee maxxansu jechuudhaaf waan ittiin kakanne maaliif ummata burjaajessitee maaliif zarii Andu'aalamii fi zarii qananiillee walitti diruudhaaf halkanii guyyaa nurratti qabsoita hudduu ta'e waliin maxxansiiti gattaay yookaan immoo likkiin sitti gabbaanaa quba qabaadhu nuti akka Oromootti gadda keessa jirra gadda lama keessa jirra antana mataa ol qabadheetiin jaa onnee guuttadheetiin jaa afaan guutuun hin dubbadha wallahi billahi akka nasraatti gadda keessaan jira Andu'aalamis obboleessa kooti obboleessa koo addunyaati qananiinis obboleettii ta'e addunyaati ani biran jiru mirkaneessuun danda'u mucaan akkamitti akka lubbuu sii dhabde sababnummaanii waan hin biran jirreef olola uumee ummata waliin fixee nama burjaajeessu maaltuutu jira niin eeggadda dhugaa ati Andu'aalam balleessuudhaaf jibba Andu'aalam irraa qabdu ibsaa jirta wayii taatee usii fi Andu'aalam jidduu waumaatu jira malee arra silaa quuqama dhugaa qabaattee Oromummaa dhugaa qabaattee akka nu hunda sammuu nyaattee maaltu kana fide maaltu kanaan tahe akkami dubbii kana maddasii qorannee adda baafanna jennee nuti rakkatu jiru kana nu wajji rakkatta ture yoo kanan taane yoo osoo qananiin hinduun akka qananiin duutuuf irratti hojjechaa turte waan beeytu gabbayii lafa kaayi ummata Oromootiif
يومو كاننين بدي أن دوالا مرة جبنا تجرا دبرتي في بقوما أليف الدبي بقوما دو الدبي تجمع شو أن دوالا ميكاباتي حبيبتي تبينو راتين شافتين جون ديم يوفيت جوني مانيا تجارتي تايو بربادي إن شاء الله أمار اللي ننوغنو نتي أرومو تبيا بولشاجرا خنو رادو أرومو خنو رادو خنو راهي دمي أرومو دا تما كينيا أماري ألاف الندا فرته social media رتين دبت بري فما أماري عندو عالم الرب بري سكانني أفرق ودته أني شيري اللي نقولو فوتو إسانس باسني بوست قراني اللي جلا فودي شيري نقولو سببني أماري أبو تربتي دينا خينيا يوم يس أماري فرانوته مي فيديو إذا كان سندقي سورمو فيديو يوني مانيا أجالو انديسا ردبت كان الرئيس أجالو انديسا أكنا جلا دبيك أبداني في غاني جرتان كان أغرتني متي جوني مانيا دقي فدا أجالو يسقدل يوني مانيا كان كجيرة جبنو أكمال لين بكاتا أجالو زرنيا زفاين ምንም ሌላ ልትነግረኝ የምትችለው ስለ አጫሉ ዘረኛ በጣም ዘረኛ ዮኒ ማኛ አስገደለው ካልኩ በቃ ጀግና ነኝ right ምን ልታመጣ እኔ እየነገርኩ ዝምባ ካስገደልኩ ጀግና ነኝ ኦኬ አከለጀ አጫሉ እንደሳ ዘረኛ ዘፈኒቲ አራጀሴ አጫሉ አጀሱ ከያፍ ጀግና ነኝ እንጂ ጋፋ ጫሉ እንደሳ ዱ አረሞ አንዱ ዓለም አከሉ ቡምበዱ አከዲኒ ሳለን ዲገ ሰሬታው አኮሮሞ ኸይሳባው አኑረቲ ወጀቹ ጅረም ፓ ኦሮሞን ጆኒ ማኛ ወጅታቴ መሰረት ዳባዮ ገታው ባቴ ወላሂ ቢላሂ ተከራ ኸን hangadhu ማሲ ወጅ ደማ ሚዲያ ከነረቲ አከስነ ቁባ ቀባዶ ሜሲና ማዋያ አንዱ ዓለም ቢ ዋያ ቀነኒ ዋን ተከበረሲያ ናሽዳ ወሰዳቱን ቀምኔ يوسفونما كاتي أورمما دافتودي نوجه قدتاي والله بالله عندو عالم ربي هركسات تنجيسين أبليتين تنيو هركا عندو عالم الدوتلي قمار راخف الله مسارك دابا جو ديميوني مانياتي بيارا ديكي هاسي قولو يو برباد تركينا دو بسو برباد دا خرارتين سيداب